Partii booddee nagaa jirtan siin. Nagaa jirta. Waan amma goona sallaan amma sallaan immoo booddee baratti hin deebitu. Amma sallaan itti deebi'uun keenya jiru. Kasuma. Lakki maalan cufa. Hin cufamoonni. Inni cufamu jammar. Jaartiin sun maallaa. Beektaa beekas. Siinis wanta dhibabbo. Hai jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya nagaan waaqayyo bakka faala jirtan isiniif baay'eetu jecha viidiyoo kan biraatiin dhufeen jira jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jiraatan bakka guyyaa har'aa keessanii jecha viidiyoo kan biraa hojjechuuf jechuudha. Taajjabbii guyyaa akkanaa fi kaleessa guyyaa sadeenatti fakkaata waan taajjabaa ture. Inni kaan immoo durayyuu waan na keessa jiru jechuudha. Waan dubbadhu na jedhee fi wanti isaa jechuudha. Kanaafani viidiyoo hojjechuu barbaade isinitti himuu barbaade waan taajjabe dubbachuu barbaade jechuudha. Namni kam immoo mirga qaba mirga dubbachuu qaba waan ta'eef anis waa irraa hubattu waa irraa barattu jedheen jechuudha. Kanaaf maal dubbachuun barbaade yoo jettanii kanani ajandaa godhadhee dhufe jechuudha. Faarfataa Malkaamuu Sanbataa jechuudha. Ajandaan koo inni har'aa jechuudha. Malkaamuu Sanbataa faarfataa Malkaamuu Sanbataa hundi keessanuu beektu jechuudha. Warreen kiristaanirra darbe musliimonni illee sirriitti beeku jechuudha. Miidiyaa irratti kanaan dura waggaa darbe waggaa lamaan darbe sadan darbe ta'e akkas waan ta'aa ture inni beektu jechuudha. Wanta irratti ka'amaa ture hin beektu waan ta'e hin beektu hunduma isa duubatti deebi'ee dubbachuuf otoo hin taane amma garuu guyyaa eeggaddaatii kaasee jechuudha. Suuraan tokko dhufeera jechuudha. Suuraa cidhaa qopheeffatanii jechuudha. Malkaamuu Sanbataa jechuudha. Cidha kan qopheeffatanii haaromfatan yookaas bifa cidhaa qopheeffatan yookaan immoo of haaressan tokko appideet godhan jechuudha. Appideet kan godhan tokkotu gadi bahee jira sarratti. Koomentiidhaan uummanni keenya immoo wal fixaayira jechuudha. Ani waan taajjabe maal jechuudha. Namni tokko hin dogoggora kan hin dogoggorre waaqa qofaadha jechuudha. Waaqni hin dogoggoru waaqa waan ta'eef jechuudha. Siruma mudaan qabu waaqa waan ta'eef. Namni garuu uumamni isheeyyuu dogoggortuudha, cubbamtuudha kana nama miti waaqayyotu dubbate jechuudha. Hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyo isaanitti hir'ateera kan jedhe waaqayyo sagalee waaqayyooti jechuudha. Kanaafuu Dhokataas haa ta'u ifaanis haa ta'u hundi keenyayyuu cubbuu dalagaa oolla. Isa qofaa miti kan dogoggore kan sammuu miidiyaa irratti maxxanfamee fidha malee tokkoon keenya ta'u haa dubbatamu jedhamee ragaan nurratti qabame waan baay'ee dalagneerra. Kana namni nun agarre waan jennuuf malee jechuudha. Namni waa hin dalagne hin jiru, namni waa dogoggore hin dogoggorre hin jiru jechuudha. Kanaafuu Malkaamuu Sanbataa sadura waggaa 3-4 dura dogoggorte jedhamee irratti ka'amee eshi jedhee of sirreessee immoo gara sammuu isaatti deebi'ee dogoggora isaa fudhatee of sirreessee waan hundumaa sirreessee haadha manaa isaa fudhatee mucaa isaa guddifachaa jiru. Ganaa isa darbee as harkisanii ittiin arrabsummaan maanni isa darbee nama ceepha'ummaan kan hin dogoggorre jira. Sagalee waaqayyo kennaa dubbatu kan hin kufne hin ka'uure kan hin bade hin galuure jedha. Gisani kan hin kufne hin ka'uure kan bade hin galuure kana jechuun ni dogoggore yoo ka'e waaqayyo isa dura mana isaa keessa jiru sana nagaatti jiraatu caala isa dogoggore deebi'etti akka gammadu beektu moo beektan? Isa badee galetti beektu moo hin beektan? Luqaas 15 irratti yeroo dubbatu yoon dagachuu baadhe jechuudha. Luqaas 15 keessatti yeroo dubbatu jechuudha. Mucaansaa inni qabeenya hirmaate abbaa isaarra qabeenya hirmaate gaallamoota faana qabeenya isaa hunkut godhee fiixee garatti deebi'u yeroo dhabu gara mana abbaa kootti otoo hin deebi'eeti. Hojjettoonni abbaa koo baay'een isaanii nyaata gaggaarii nyaatu angaruu asii jedhee nyaata booyyee yeroo itti kajeeletti jechuudha. Yoo akka mucaa isaatti illee na ilaaluu baate akka hojjettoota isaa keessatti tokko godhe illee na ilaaluudha. Gara mana abbaa isaatti yeroo deebi'e abbaan isaa maal godhe? Isa duraa caalaa eegaa ture jechuudha. Waan baay'ee qopheessee eegaa ture jechuudha. Amma inni deebi'utti mucaan koo bornaa deebi'a qalbii isaatti hin deebi'a dogoggora isaarra hin deebi'a
nama naata mana kootti hin deebi'ee eegaa ture. Dogoggora sarara hamma inni deebi'ee dhufutti eegaa ture. Gaafa inni dhufee akka cidhaatti akka gammachuu addaatti mucaasaa simatee waan baay'eetu ta'e jechuudha. Wangeela lallabuuf miti. Baay'een keessan immoo warra akkas taatanii raafamtanii piroofaayiliin keessan wangeela nagaa wangeela qulqulluu warra ta'edha. Baay'ee iddoo baay'eetti deemee komantii dubbisaan ture. Akka barbarree warri gubaa turani jala deebanii maaliif sirratti jedhamoo maaliif nagaa ta'edhamoo maaliif gaa'illisaa bareedeedhamoo maaliif of sirreessanii jiraatanidha kan isa duriitiin nama arrabsitan nama waqqastanii. Baay'ee waaqayyo iddoo duratti nama hin beeku nama kamu iddoo duriin jiru achiin ilaalinaadha faarfannaan tokkollee jechuudha. Kanaaf iddoo duriitti seenaa duriitiin maqaa duriitiin kan nama waamtu nama ishee akka kana komantiidhaan nama arrabsitu malee namoonni kaanillee namoonni galeefillee isa duriitiin hin waaman baga si gargaara baga har'a geesse baga kanaa si gahe jedhu bakka maaliif gara gaariitti dhufeera waan ta'eef sirrateera waan ta'eef gara bareedaatti dhufeera waan ta'eef isa duriitiin dhufanii kosiisa durii namarratti tuulanii xuriisa duriisa namni dhiqatee keessaa ba'e namatti tuulanii namarratti tuulanii nama waqqasu nama arrabsu maani nama ceepha'u maani nama miti nu dogoggorree nu namatu nuun agarre ka waa hin goone nu namatu nuun agarre ka kan saamuu miidiyaa irratti bahe. Isa qofaa miti namoota baay'ee intalli tokko faalli hawaadha maqaa ishee dagadheera. Maaliif waluma fakkaata waan ta'eef wantichi kanaan dubbachuu barbaadeef wal fakkaata waan ta'eef jechuudha. Kanaan dura baangaalii faana turte baangaalii jaallattee jedhamaa ture. Miidiyaa marattan arge malee ishees hin beeku maali ishees hin beeku garuu booda namooyyuu deemtee ijoollee Oromoo keenyatti heerumte. Maal ta'are maarakkoo qabare kanaaf inni kaan katee afarsee inni kaan masxaxabaa afarsee inni kaan saanii arra waan hin afarsamii waan arraagabamiin hin jiru. Maarakkoo qabare. Maarakkoo qaba. Malaayiktiidha isheen kan nama tokko faana dhaabbattee haftu jechuudha. Faana turteetti hin hafe. Inni heerumte moo dhufte. Namichi sunu atoo akkasii hin jenne namichi nama miidiyaa fayyadamu yuutuubiyyuu nama fayyadamu mucaan sunaayyuu argaa ol ilaalaa ol hundumaa beeka. Kanuma keessa darbee fuudhee miti naataati jedhee fuudhe. Warri jala ashabashabaman immoo argabagabamanii akkamitti suuraa isa durii sama dirdiraa fidanii maxxansaman. Maalni kun koo wallaalummaadha dhugaasiin hin jira. Akkasiin godhina warra akkas gootan. Warri nama jala deemtanii isa duriitiin nama arrabsitan isa duriitiin nama waqqastan hin godhina waan facaastan haammattu jechuudha. Bakka isinirra gaaf tokko yoo gees isinis akkanuma argabagabamtu waan ta'eef dhiisu. Namarratti ka'uyyuu dhiisinni durii darbeera jechuudha. Sangaa duriitiin kan qote hin jiru jedhan. Kanaan dur keessa darbeera wallaalummaadhaanis haa ta'u difratii yookaan maal jedhama afaan Oromoo isaanis haa ta'u waan barbaade godheera gooteetti keessa darbiteetti. Garuu amma immoo sirrattee nama taatu maali isa darbeen arrabsuun maali isa darbeen waqqasuun maali ga'ama feesbuukii maali mucaa kee heerumee mucaa kee fuudhagee maarakkoo qaba waggaa 10 sargii qopheeffate nama. Maarakkoo qaba gaafa isaa guutee qopheeffate kanaan dura dogoggoree yoo waan barbaade iyyuu ta'e sirratee yoo inni qajeelee karaa qajeelaa irra jiraate immoo isa durii fidanii taappellaa isa durii irratti maxxansu maaliif fayyade? Isin durii ta'e miti ta'e darbeera baqa. Bishaan gadi malee oliyyaa isa darbe hin deebisan. Kanaafuu jarri sirraa'anii jireenya isaanii sirreeffatanii gaa'ela isaanii sirreeffatanii mucaa isaanii guddifachaa mucaan isaanii iyyuu guddateef. Isa maali aarsaa maal waaqayyo isa duriitiin nama arrabsaadha bututtuu isa durii namatti deebisaa isaadha bututtuu namatti deebisaa jirtu sin bar maal ta'a yoo bareedan yoo of bareechan yoo appideetii of godhan yoo of haaressan yoo sirna gaa'ilaa qopheeffatan maarrakkoo qaba. Dogoggoriin hin jedhu. Dubartitti ishee ejjituudha jedhanii namoonni hammisuun gooftaa Yesuus fuulduratti fidanii maal jedhe itti faradeera ittiin deebi'inii jedhe bakka inni guddaan namni sun dogoggora isa kanaan duraatti hin deebi'in malee humti isa hin ceephaasisu humti lafa isa hin ilaalchisu humti isa hin arrabsiisu jechuudha. Kanaafuu kan hin kuufne immoo hin jiru
kan hin dogoggorre immoo hin jiru. Waaqayyo qofadha. Inni immoo waaqadha. Namni immoo cubbamtuudha. Hataa oolti, sobaa oolti, ejjaa oolti, kufaa oolti. Achi immoo kaati qalbiin diddiirratti. Waaqayyo gaafa manni qalbii diddiirratti fuula isaa deebisa nama miti. Ati kaleessa achiin oolle hin jedhu. Akkasiin goone fuula koo dura maqaa koo hin jedhu. Isin amma akkamitti dabarsa ta'e baala ta'e akkasuma kanaan dura ejjaanii maal ejjaa kan hin ejjine hin jiru. Nagarra hin argamne malee jechuudha. Namni sagaagalle hin jiru hin argamne malee jechuudha. Ragaatu irratti hin baane maqaa isaatu miidiyaa irratti hin baane malee namni akkanumaan fedha foonii isaa hin raawwanne hin jiru. Akkanumaan deemee jechuudha. Waa kan hin goone hin jiru. Waa kan hin dogoggorre hin jiru. Dogoggorri immoo xiqqoo guddaa hin qabdu. Wanta badaa jechuun xiqqaa cubbuu xiqqaa cubbuu guddaa hin jiru. Kana caala sana caala hin jedha wangeela hin jedhu. Kanaafuu fayyoo hin maraatte akkamsi godhaa yoo jettan hin maraadhe akkas na godhaa ramaa fi nama waan badaa hojjetee keessa darbee gaariitti dhufe hin arrabsina hin waqqasina bakka sirrii miti yaadichi. Isa amma inni irra jiru kana jajjabeessuu deeggaruu qabdu. Jabaadha amma waan sirrii goote, jabaadha amma karaa bareedaarra jirta, jabaadhu jettanii jajjabeessuu malee gana ceeqoo sammuu isaatti waan hin taane fiduu waan badaa achasitti. Maali gaa kun? Maali barbaachise kun? Iddoo duriitti nama eegu kosiisa durii keessatti achumatti bichaa nama barbaadaa oolu. Namni tokko dogoggoree hin deebi'u dogoggoree fuula keessa fuuldura dhaabatu jechuudha. Dogoggoree waan tokko dubbatee miliqachuudha yoo dogoggoree namni tokko rasmaa sheemiidha kun. Namni kamuu dogoggoraa oola. Bakka maal quba namatti qabaa oolu maani huba ija namaa keessa maqaan isaa maani guddaan sun gindillaa ija namaa keessa ija keenya keessa jiru. Obboleessa dogoggora isaa sanni kanaan dura waggaa 3 4 dura darbe waaqayyo qaata dhiisee bar qaata araaraman bar kun gidduu isaanii hin jiru bar bifa haaraadhaan jiraachaa jira. Bakka kanaafuu isin immoo sadurii fuutanii anayyuu taana jechuudha waan akkasii gochuun qabu. Saduriitiin nama gowwomsu nama arrabsuun qabu. Seenaa duriitti fidee sadurii achas fidee mataasaarra kosii mataasaatti deebisuun kosii sanni keessa xaragee of qulqulleesse isatti deebisuun qabu anayyuu taana jechuudha. Anis sinirraa adda ta'e miti. Warra akkas goonu haadhiisuudha malee bakka namni dogoggorre hin jiru. Dogoggora isaa namni yoo sirreeffate immoo dogoggora duriitiin nama arrabsuun hin barbaachisu. Siniin gaadamteera bakka otoo anarra geessa kanuma bara koo guutuu ceephaamaa nafa arrabsamaa nafa boqonnaan qabu. Wayituma suuraa poostii godhe mucaan kun arrabsama. Wayituma waa'ee isaa gadi miidiyaa irratti gadi baasee hin arrabsama hin ceephaa waan hin jedhamin hin jiru. Yeroo jechuudha. Akkatti deebi'u dhabe akkatti tajaajila isaatti deebi'u dhabeera natti fakkaata mucaan. Durallee faarfannaa isaa baay'ee faarfannaa gaggaarii faarfata. Haa ta'u seexannis haa qoftuuni maaliyyuu haa qofiinis of haa qofoonis isaa haa qoru kufeera. Deebi'ee moo ka'uure namni deebi'ee nyaaramu deebi'een galuu namni mana baasatti. Deebi'een galu namni biyya isaatti namni biyya ba'een galu namni badeen argamu namni hojiidhaan hojiin hojjetu. Kanaafuu please kanaafuu please warri nama hundaaf jechaan jiru baay'ee warri daandii qajeelaarra jirtan jirtu warri boo'ichaan komantiillee deebistan jirtu. Komantii nama baay'ee jechuudha. Kanaaf kan na aarse immoo wangeela piroofaayilii godhatteetu isheen tokko jechuudha. Komantii baay'ee dubbisaan ture isayyuu guruppii faarfannaan sun baay'ee nama baay'ee qabateera waan ta'eef achirratti sheeruu godhanii wangeela kiristaanatuma baay'een isaanii kan akkas arga baggabaman kan afarsaman jechuudha. Kiristaana pheenxee Yesuusiin qaban wangeela piroofaayilii godhatteetu isa durii as fiddee ceephaati. Isa durii irratti zammarti. Isa durii sirbiti irratti. Mee wangeelichi isa durii nama arrabsi jedhamu wangeelichi isa duriitiin iddoo duriitti nama ilaaleedha. Jedha isa duraa dagadda ani waan haaraan godha jedhayyuuti. Isaan kun amma of haaressanii waan hundumaallee guuttatanii
sirna gaa'ela isa duratti hin godhanne godhatan qubeellaa godhatanii maara koo gabagaa hin dogoggorani. Dogoggoree immoo kan hin deebine hin jiru. Isa qofaa miti kan hin dogoggore. Abrahaam inni jalqabaa suniyyuu inni qomoon jalqabaa suniyyuu inni iyyuu dogoggore. Waaqayyo yoom dilleet isa godhere yoom bara baraan isa abaaraa fere yoom bara baraan isa waqqasaa fere yoom maqaa Abrahaam baballeessaa ture yeroo yerootti kakuu galeef immoo hinuma raawwate. Amma inni qalbii diddiirratee bakka isaa duraatti deebi'utti garuu Waaqayyo isuma eegaa ture. Abrahaamumayyuu isattiin kakate isa qomoo kennan eebbisa jedheen kanatti eebbisteen eebbifam kanatti abaarte hin abaarama namuma jedhee waadaa galeefiyyuu amma inni deebi'u qalbii diddiirratutti deebi'ee eegeetu kakuu jedhee raawwateef. Mucaa kanaafis jechuudha. Faarfataa kanaafis jechuudha. Namni kakuu hin qabne hin jiru baay'ee. Hundi keenya iyyuu kakuu qabna hundi keenya iyyuu jechuudha. Kakuu Waaqayyo nuu galee qabna. Kanaaf mucaa kanaafis kakuu baay'ee kakateefiira ta'a. Kakuu baay'ee galeeraafi ta'a. Amma yeroo inni qalbii diddiirratti bakka barbaadametti bakka Waaqayyo isa eegetti deebi'u kakuu isaallee hin raawwataaf jechuudha. Akkasiin Boris footoo yoo inni poostii godhe waan ta'eetu iftaanis yoo barreesse waan ta'eetu yoo inni faarfannaa gadhiise waan ta'eetu iddoo inni jiru hundumaa dhoqqeetti diddiibdu akkasumatti dubbiin. Kanaafuu warra akkas gootaniifidha jechuudha malee baay'een keessan immoo gaarii hojjechaa jirtu gaarummaa agarsiisaa jirtu barreeffamni keessan yaada sammuu keessan keessa jiru barreessitu waan ta'eef baay'een keessan gaariirra jirtu haara gaariirra jirtu jechuudha. Warreen kiristaanuma taatanii warri kaanillee haa ta'u haa arrabsanii kiristaana taatanii wangeela piroofaayilii godhatanii akkana isa taappeellaa isa kaawwattanii duubaan immoo xurii isa duubaa fiddanii itti laaqxan maqaa balleessitan waan hin taane gootan isaa isiniin jechuun barbaada. Isinirra beekee miti kan isin gorsee hamma naa galan isin gorsee anallee na gorsuu warri barbaadan na gorsaa. Gorsa keessan nan fudhadhan isiniin jedha. Baay baay waan dogoggoreef dhiifama.